Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladhaa dhiifama garuu aduudha. Yeroon ani viidiyoo kana waraabetti isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa galata waaqayyoo meeshaaleen obboleettii keenyaa tokko kan maatii yookaan abbaa manaa sabiraayizii godhuudha ayyaana kanarratti naaf haa raawwatu jette haala bareedaa ta'een rabbiin galateeffadhaa naaf xumuramee jira. Hedduun itti gammada. Viidiyoo kan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni chaayinaala keenya faaraa watatan garaatan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gamanuma naffeerraa kooti. Warroonni nafaana turtii gootan hedduu tokko galatoomaa yoo isinitti tole laayikii sheerii godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa. Warroota akkanaa kanallee warroota meeshaa hojjisiifatanii biyya ormaa ta'anii maatii asitti gammachiisan isaaniifillee waliif kadhadhaa akka amantaa keessaniitti nagaa dhangalanii immoo meeshaa kana arganii akka itti gammadan akka uffoo itti jedhan isiniin jechuun jaaladhaa. Maaliif dadhabbii ofii gaafuma ijaan arganidha jechuudha kan nama gammachiisu isiniin jechuun jaaladhaa. Baay'ee asuma keessatti waan dubbachuu barbaadu don kara meeshaa kanaan darbiin algaa kana hedduu jaalatamaadha. Qalamallee jijjiiranii jechuudha. Namni yeroo baay'ee algaa kana baay'ee filata jechuudha. Dhugaan isiniin jedha baay'ee asumaan qumsaaxinii kanallee hedduu tokko jaalatan. Maali meeshaalee bakka jira jedhame namni kamuu ija ni hawwata isiniin jechuun jaaladha. Asirratti yaada soggaa qabaattan qeeqa soo qabaattan saanduqni komattii kiyyaa saa 24 banaadha. Baga geessan isiniin jechaa egaa ka meeshaan kuni abbaa manaa ishii sabiraayizii goote obboleettiin tokko jechuudha biyya alaa teesse tooyi isiniin jedhaa egaa ka guyyaa boruu manan deemaa walumaan ilaallaa har'a gammachuu meeshaan kun haala kanaan naa bahee xumuramuu isaa gammachuu daangaa hin qabne hin qaba. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Ani warra itti dadhabee ol warra dafqa isaanii cuunfetoo hojjisiifatee ol ana itti gaafatamummaan ba'aadha. Nama galeef hin galaaf nama beekuu hin beeka jechuudha. Akkamumatti naabaa maal ta'ee naabaa jechuun qallaanii natti yaaddoon ta'u garuu immoo gaafan akkatti argu hedduu tokkoon uffoo itti jedha. Isiniin jechuun jaaladha baay'een gammade. Aduu ta'eetidha. Soofanii gaafa manatti galee sa'aatii malee aduu gannaa taatee rooba jira. Samuuna kanaa har'a aduu baasee akka malee aduun ho'adha malee baay'ee keessattuu xarabbeezaan isa jidduu jiruu fi soofaan baay'ee bareedaa ta'ee bahe. Baay'izawwee soofaa kana mana keessatti argitanii jirtanii diizaayiniin kan biraatiin ta'ee soofaa carqiin kan kiyyaa saniitti jechuudha. Hedduu bareeda. Warroonni kaa barbaadanis waggaa dhiyaatan gamanumaan bilbilli kee duwwaa 945 8267 45 heeloonaan jechuu dandeessanii imoona dubbisuu dandeessanii waassaappiidhaan na dubbisuu dandeessanii isiniin jechuun jaaladhaa. Baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabajaa isiniin jedhaa ayyaana gaarii warroonni ammas maatii keessan haadha keessan ayyaana kana guyyoota 3 kana keessatti sabiraayiziin godhas waggaa jiraatan ta'e. Makiina rakkisaadha warri makiina naannoo makiinaa dhiyoo ta'etti maatii keessan yaadadhaan isiniin jedha. Warroonni isinitti tole ammas koomentii keessan dubbisuu hedduu tokkoon barbaada keessattuu meeshaan hoggaa bahee isiniin jechuun jaaladha. Kana fakkaataa meeshaan obboleettii kootii meeshaa kanaa kanaan dura hojjedheen ture jechuudha. Gaafa xalabamuu fi jala buutanii ilaaluu hin dandeessanii baay'izawwee obboleettiin kuni soofaan ishiin filatte. Orange karariidha. Orange kararii san kanatti naa deebisinaan jette diizaayiniin isa ta'ee jette gara gadiitti hoggaa deemtan ishiin kana filatte akkamitti kana ta'e jettanii gaafii yoo isinitti umeefan. Orange kararii hin barbaadu diizaayinii garuu kan akka isaatidha. Sorry asiin immoo sagalee biraa dhagaa jirtan waan ta'eef fidhan isiniin jedha. Kanatti naa jijjiiri waan jettee fidha jechuudha. Namoota tokko tarii gaafiitti uffifan asitti maaltu jira? Soofaa uffata soofallee wajjin nan bitee fi isiniin jedhaa shigiidhaan taa'ee jira kun akka argaa jirtanii asitti immooyyuu kan cinaa jiru distii shaglaa kan shan of keessaa qabu jechuudha. Maxabashaa wajjiniin isiniin jechuu jaaladhaa. Meeshaa kana manatti galchinee boru guyyaa boruu rabbiin nuun haa ga'u. Masoobiin hin jiraa gundoowwan hin jiraa hunda isaatu qadaannee bareechinee kan boru waliin ilaalla. Amma ani meeshaan kun haala kanaan naa ba'u oddoo keessattidha jechuudha kanaan waraabaa jiru. Asumaan ni ilaaltanii itti gammaddanii eebbisaa illeedha kan jedhudha jechuudha. Nagaadhaan itti siyaa galchuu abbaa manaa keetillee nama yaadaa ta'ee haati manaa koo akkanatti na gammachiiste jedhee yaada gaarii kan irraa fudhatu baay'ee namoonni tokko gumgummii qabu waan ta'eef abbaa warraa biyya keessa jiru
namoota baay'ee biran galche warra abbaa manaa qabu jechuudha. Gumgummii qabu siisitti hin dubbatanii booda duuba deebi'anii haadha manaa isaaniitti gumgumu jechuudha. Duuba deebi'anii namoonni baay'een nama akkasiillee rabbi hin godhin jalaayii nama gaarii nama astawaayii naa yaaddetii mana shiitii yaaddeta achi teessee jedhu rabbi naa taasisu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo sana akka itti gammadan abdiin qaba. Tanaan dura yeroo baay'ee ijoolleen koomentii jalatti meeshaalee hoggaa baastu viidiyoo laallaa viidiyoo isaa gannu lakkisidhaan jechaa turtan. Gizee meeshaan bahe gadan isinii lakkisa amma achitti hojjetamuu isaa qofa osoo hin ta'in gaafa xumuramee bahus gadin isinii lakkisa isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha isin kabajaa yaada keessan irra deebi'een isiniin jedha. Isinirraa hin eegaa tiibistaan irratti yaada hoo qabaattan biif irratti yaada hoggaa qabaattan soofa irratti yaada hoggaa qabaattan algaa irratti yaada hoo qabaattan ergaa firaashinillee hin hafamne malee ansola irra nafamin malee firaashinillee keessa galee jira isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoon tiyya kana fakkaatti ni jaalattu jedheen abdii qaba. Waan asitti immoo hanqina jettan hoggaa jiraattan haati meeshaalee as jala jirti waan ta'eefuu sidan eegaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka irratti nagaa naa ta'a baay isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka sorry baay isiniin jedhee as keessatti koomentii illee walii dubbisa. Dhugaa dhiifam erga baay jetteen booda duuba deebitee haasofte naan hin jedhina maaliif koomentii nama tokkotirraa wanni baratamu hin jira. Baay'ee ani namni lakkii hanqina kana qaba gaafa jedhu koomentii namaa sallaaltee meeshaa gaafa laaltu irraa baratta. Namni kun akkami dhuguma yaada gaarii barreesse moo hanqina qaba jette irraa baratta. Baay'ee koomentii waa baay'ee nama barsiisa. Beekamoo koomentoonni